jalqabarratti anumaaf akka koomentii kennitaniin barbaada. Viidiyoon kun viidiyoo torbee har'aa ayyaana Faasiikaatiin wal qabatee rifeensa koo haala kanaatiin hojjetadheetiin ture. Isin immoo warri mana rifeensa deemtanii hojjetattan kun birrii meeqa baasa akkamitti kan beeku bareeda hin bareedu kan jedhu yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa. Inni kan biraan gaaffii keessa yeroo dheeraati maashiniitti rifeensa sirreeffattu kana akkamittiin itti fayyadamtaa bitachuu barbaanneetu ibsaatiin waan hojjetuuf hin nama qabatee ani nu sodaachisanii warri jettan sirriittiin isinii deebisa gaaffii keessan haga xumuraatti na wajjin tura. Jirtu miti garuu nagaa keessanii baganaaf jiraattanii anis jira jecha na waliin tura. Kun akkuma asirratti argaa jirtanii wantoota asirratti argaa jirtan kana ani ofii kootii kanan qabuu fi mana keessatti kanan itti fayyadamu jechuudha. Warri nu qabata jennee sodaanne jettanii itti fayyadamtaniin beektan taanaan ugaa qabdu nama sodaachisa. Jiruun ittiin beekne immoo dafqa qullaadhaa jedhan. Toon beekin utuu nubatii waa tokkotti siiquun gaarii miti of eeggannoo gochuun keessan baay'ee natti tola. Ani immoo waan hin beekuuf itti fayyadamaa jiru irraa waan namni kan warri beekan itti fayyadamaa jiran irraa guutummaa guutuutti deebii keessan isinii deebisa. Kun akkuma argaa jirtanii kana jechuudha. Istiishwaarii nan qaba. Kuni isa istireetii tokko isa ol kaasee isinitti agarsiisa. Kun istiishwaarii jedhama. Kuni hin filalleeti. Yoo bishaan qabaatillee hin gossaa akkasumallee hin tokkosallee jechuudha. Hin tokkosaa hin lallaaffisaa hin filaa. Yoo bishaan qabaatillee hin gossaa. Inni kun istiishwaarii jedhama. Inni kun immoo isa istireetii kan godhu yookaan immoo kan tokkosu sirriitti bareechee kan tokkosu immoo isa kana argitanii. Ani isa kana jechuudha kan hin qabu wanti nama qabatu tokko hin jiru. Kirriin saanchitiin malee isa kirriin isa hojjetee tarii isin qabachuu danda'a. Kirriin saanchinnee taanaan immoo isin qabachuu sodaatina bitaa itti fayyadamaa isiniin jechuufi. Inni kun immoo isa maru jechuudha yookiin kirlii godha. Argitaniitu miti akkamittiin akkan kirlii godhanii akkasii jechuudha. Inni kun immoo akkasittiin kirlii godha. Walumaa galasaatti ani warra gugurraacha kana lamaanii yeroo baay'een fayyadamu. Darbee kanan fayyadamu isa adii kana jechuudha. Inni adiin kun bishaan illee irraa hin gosa akkasumallee hin lallaaffisa. Keessatti warri mataan keessanii baay'ee jajjabaataa ta'e isa akkasii kanaatiin isa adii kana istiishwaariidha. Inni isaatiin yeroo miiccan bishaan isaallee irraa goggosaati. Akkasumallee hin lallaaffisa waan ta'eef waan akkasitti fayyadamuu dandeessu. Warri gugurraachi kun lamaan garuu inni gurraachi guddaan kun hin tokkosa. Inni qal'aan kun immoo isa kirlii godha. Isa kana darbee malee ani yeroo hundumaatti fayyadamu jechuudha. Inumayyuu rifeensa ganama tokkosuun gaarii miti. Maaliif rifeensa keenya nu jalaa miidha waan ta'eef yeroo akkasii ofii keessa mana keessanitti waan ayyaanaafaa waan qophii wayiifaatii waan akkasii wal qabatu ni dandeessu hojjetachuu. Garuu ganama kan rifeensa tokkostanii kanaafuu sadan saala wanti isinitti himi tokko bakka kanatti akkamii akka qabu isin galeera yaada. Yommuu gaaffii qabaattan kan isin galee jiraate yeroo biraa isin deebisa koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu. Akkuma isin jee viidiyoon kun kan torbii har'aati. Ayyaana Faasiikaa torbee irraa darbii miti illee sanbata isaa wal qabateetu jalqabarra rifeensa kun miicee erga miicee booda isa adii sanaatiin maashinicha sammuu isinitti agarsiisa. Isa adii sanaatiin nan filee isa booda xiqqoo lallaaffisee isa booda immoo isa gurraacha guddaa sanaatiin nan tokkosee jechuudha. Inni gurraachi guddaan sun akka kanaati kan inni godhu. Istireetii akka kanaa godhu inni tokkosaa jechuudha. Inni tokkosaa haala kanaatiin isa booda erga inni tokkosee booda amma kana maaltu na eeggata carraan itti aanu kirlii gochuu yookaan immoo maruu yookaan farrasuu akkasii hamaa miti. Amma kan ergan xumuree booddee ergan akkasitti istireetii godhee xumuree booddee akkasitti istireetii hojjetattanis dhiisuu dandeessu. Ani garuu maruu yookaan kirlii godhachuu waan hin barbaadee fi akka filannoo keessaniiti. Kunoo haala kanaatiin ergan istireetii godhee xumuree booddee baay'ee rifeensa keessa yeroo istireetii gootan yookaan yeroo tokkostan qibaatiitiin baay'isina maaliif gaariin ta'uu rifeensi guggubachaa dadhabaa deema waan ta'eef. Amma kana bakka kana arganii tokkosee xumuree booda kunuunsa qal'aa kana akkuma isiniin jedhee carraa sadaffaa irratti kan inni itti fayyadamu. Haala kanaatiin maraa jira jechuudha. Kunoo haala kanaatiin ittiin maraa jira. Wanti nama qabatu hin jiru hin sodaatina. Ofii keessan immoo bakka isin gubuuf isin hin gubne hin beektu miti silaa daa'imni kanatti fayyadamtu. Kanaafuu sodaatina warri itti fayyadamtan hin beekne immoo nama sodaachisa garuu immoo akkasin jettan kanatti naman qabatu kirriinsa hojjetee ittiin fayyadamina tarii bakka sana tuquu dandeessu waan ta'eef seera qabeessaan itti fayyadama. Gaafa itti fayyadamtanii booddee
otoo walittiin xaxiin koo walittiin kokottonfatii seera qabeessa walitti maraatii bakka gaarii ta'e kaawwaa akka isin jalaa hin miidhamne akkasumallee akka yeroo dheeraa isinii turuuf gaafa bitattanii jechuudha. Maaliif wuddii waan ta'eef gatiinsa orjinaalli isaa baay'ee wuddiidha. Garuu inni gatiinsa diskaawuntii yookaan gatiinsa gadi bu'aati immoo orjinaala miti, dafeetu gubata jechuudha, ofii masaa gubata. Kanaafuu kan gatiinsa xiqqoo haayitee bitattanii seera qabeessaan itti fayyadamtanii gaafa itti fayyadamtanii immoo bakka gaarii kaawwattu jechuudha. Yeroo dheeraa akka isinii turuuf yookaan immoo akka isin jalaa hin tabalaashanii fi amma kana maraatti jira jechuudha. Kunoo maruutti hin jira. Ani yeroo rifeensa hojjedhu baay'een irra tura. Isinis immoo haala kanaan obsitanii yoo itti fayyadamtan malee wanti isin barbaadan akkasii yaadanitti isinii dhufuu dhiisuu danda'a. Dirqama yeroo barbaade wanti hundumtu amma kana baay'ee bareeda. Kunoo haala kanaatiin kan biraanis hin jira. Kan biraanis hin jira. Akkasittiin ofirratti gallee hojjetachuun ofirratti tokkosanii haala kanaan bareechuun ani garuu har'a kanatu na barbaachise. Isa kana naa wayya. Akkasumallee amma tokko taa'imeen qusata. Viidiyoo shoortii godheetiin jira. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Isaa kukkuteera viidiyoo. Kunoo umni isaa haala kanaatiin kana fakkaata. Kanaatiin torbeetu ayyaana Faasikaa darbe irratti fataazanaa jenne. Achiin booda torbee kana keessa waan tokkoyyuu hin goone akkasumatti dhiiseettiin bashannanuutti ture jechuudha. Asuma madaame keessa. Asuma keessa. Garuu ani yeroo baay'ee shaashii mataatti hidhachuun jaalladha. Hagasumaras madaamiin afaanii baastee dubbachuu baattee ishatti hin tolu. Kanaafuu shaffanuun natti tola. Amma kana torbee tokko fixee har'a miicuuf hin qophaa'ee jira jechuudha. Miicuuf hin qophaa'ee jira. Viidiyoo yeroo waraabuu sagalee irratti waraabee ture garuu sagaleen kun dhaga'amuyyuu nama sana irraa miyuutii godhee irra keessatti waraabaa jira. Erga torbee tokkootiin fataazanaa hidhee booda har'a ganama ka'ee ooyilii koo kan otoo rifeensa koo hin miicini itti fayyadamu sanaan beektu miti jedhee torbeetti yeroo tokko sana ooyiliin sun ooyilii avokaadoo fi roosmerii oliif ooyiliirraa kan hojjetame. Baay'ee ooyilii sanaa kan hidhee isinitti himuu hin danda'u. Akkamittiin akka hojjetamu warri barbaadan gadi buutanii viidiyoo kana jalatti gadi aanee jiru argachuu dandeessu. Baay'ee kan namatti tolu. Ooyilii sana har'aanii paartiitu yookaan yeroo sadaffaatti fayyadamee ganama kee erga rifeensa kootti ooyilii sana dibee hojii koo xumuree booda amma kana shintibeetii keessan jira jechuudha. Shintibeetii keessa miicuufiin qophii xumureetii jira. Kanaaf kana fakkaata viidiyoon har'aa isinii qabadhee dhufe qoomii amma kana maaltu ta'eme akkam ta'uuf deema jechuun keessaniin oolu. Kunoo kana fakkaata ooyilii sunii moisturaayis godhee baay'ee lallaaffisee bareeche. Otoo miicuu baay'ee natti tola. Akkanatti bareeduu fi garuu immoo dammayyuutuma midhaa'uu qadaadudha mitiire darbee immoo guyyaatti miicuu guyyaan har'aa guyyaa isaati waan ta'eef guyyaa sanarra yoo darbe hin wallollaachuudhaan naaf rifeensi walitti daallanna guyyaa isa dabarsuu hin barbaadu. Wanta isa barbaachisu sa'aatii isaatti eeggataa jechuudha. Kanaafuu kabajamoo hordoftoota keebii qofshaalee gammaatti wanti isinitti himee isinii galaa jaallattanii wajjin jirtu dheetiin abdii qaba. Akka itti fayyadamtaniif akka irraa barattanii asumarraan isinitti hima. Bakka kanatti maal gochaa jirta miira keessa galtee moo maayinni wanti si aarsi maal jechuun keessaniin oolle as kanatti maal jechuun barbaade sanarraas isinii ibsa. Maal siitanii ijoolleen keenya viidiyoo laayikii gochaan jirtanii wal jajjabeessaan jirtanii amma fakkeenyaaf chaanaalii kan koo erga banamee waggaa 3 fi arfaffaa qabatee jira. Waggaa 3 kana keessatti biyaans sabskraayibii 15,000 hin galle. Wanti nama ajaa'ibu jechuudha. 15,000 hin galle. Ijoolleen keenya nuti tokko Oromoon tokko wal gargaaraa wal daggabnaa wal cinaa jirraa sibira jirraa siif jira waan akkasiitu jira. Garuu namni tokko hojii wayii qabatee gaafa gadi baay'ee namni sun sanaa ol hojjechuu danda'a kan kanaan olis hojjechuu danda'a ta'inna namni kun akkam ta'a jettanii jajjabeessuu nu wal bira keenya jiru anuma dabalatee jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku. Kanarratti uummanni keenya baay'ee gadi bu'aadha. Bezaatu xiraatu moo ka xiraatu bezaatu jedhanii warri sooddaa isa akkasiiti jechuudha. Isinii galee waan akkasiitu jira. Kanaafuu wal jajjabeessaa bakka. Yeroo baay'ee maaliif waan akkasii jajjabbaane qofaa miti meeqatu otoo ogummaa meeqa qabu hojii meeqa qabu gadi bahee uummanni harkaa fuudhu didee haamilee dhabee kan ta'u hedduu isaatu jira jechuudha. Kanaafuu yoo dandeessanii viidiyoo sheerii walii godhaa wal jajjabeessaa laayikii godhaa.
Video share gochuu, video like gochuun baay'ee wanti namatti qoxxoru jira hin jiru. Wanti namatti qoxxoru hin jiru. Ati video like gootee wanti sitti qoxxoru hin jiru. Garuu immoo inni suni nama sana hin fayyada jechuudha. Wanti ati gootee suni nama sana hin fayyada. Kanaaf akkasitti video like gochuun irraanfatina isiniin jechuufi gadi dhixxanii irra darbiina ilaala. Amma kana akkuma argaa jirtanii hiikii xumuriitiin jira. Amma carraan kanatti aanee jiru miicuuf hin deema. Viidiyoon koo gara xumuraatti jirti. Irra caalaatti viidiyoo kana akkan isinii fiduu kan na taasise warra istireet yeroo hojjetattu yookaan rifeensa kee yeroo tokkostu maashinii akkamittidha kanatti fayyadamaa jirtu nama qabateedhaan itti fayyadamuu bitachuuf jennee sodaannee warra jettanii isa kana isinii deebisuu fi isas immoo haga tokko isinii deebisee redheetti yaada yoo isiniin galee bakka hubatiin yoo jiraate deebi'atii nagaaffaa isinii deebisuuf ani qophiidha. Egaa kana fakkaataa isinii xumuriitiin jira amma kana miicuu fi haala kanaatiin jira. Keessatti waa'ee ooyilii roosmarii fi avokaadoo akka danda'ame qibaatii sana mana keessatti hojjetatanii itti fayyadamtanii baay'ee isin fayyadaa. Keessattuu warri rifeensi kooni bubuqqaan harcaa fuulduraan illee kan haphatee jettanii waa meeqa gaafatanii qibaatii kanatti fayyadamaa isiniin jechuun amsa gosa guddaadha. Kunoo haala kanaan amma kana let's go ani gara shaaworii koo galuutti deemaa. Isin immoo isaa viidiyoo akkuma isiniin jedhee like share gochuun gaaffii qabdanii akkasumallee hasaaba staayitii keessaniitiin viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti kunoo amma kana immoo miicee xumuree jira. Akkuma isiniin jedhu viidiyoo shortii godhee keessaa kukkutee ture haala kanaan miicee xumuree jira. Miicee xumuree ammas immoo haga dhumaatti viidiyoo waraabaa dhiisuu danda'a. Maaliif viidiyoon akka isinitti dheeratu isiniinis dadhabsiisuu nuffisiisuu hin barbaadu. Qimamooti waanuma xiqqoo irraa walirraa barannaa jechuu fi qibaatiin itti fayyadamuuf qopheeffadhee jiru vaaziliinii fi qibaatii qullubbii adiirraati hojjetame dhangala'oo yookiin immoo fasaashiisaa isaan kana lamaanitti fayyadamuuf inni qopheeffadhee jira. Amma kana viidiyoo kaasuma irratti nan dhaaba. Maaliif viidiyoon akka dheeratu hin barbaadu akkuma isiniin jedhe viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa gaaffii keessanis isinii deebi'eera jedhee yaada. Bakka jirtanii nagaa fayyaanaaf ta'a. Gaariin isiniin darbiin hamtuun isiniin argini isiniin jaa baay'ee.